akkasini wal barru akka mari'annu gochuu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Hin dhaga'ama miti? Itaan sudhaan immoo walitti qabamuu keenya kanaaf sababa kan ta'e sagalee uummata Oromoo halagaan dhoksuudhaaf jibbaata guddaa gochaa ture cabsuun rakkina keenya yookaan immoo Oromummaa keenya sagalee keenya international media irratti Al Jazeera irratti dhiyeesse kana hundaaf sababa kan ta'e gaazexeessaa Mohammed Adamoo fi achirratti immoo dhihaachuudhaan ergaa guddaa kan dabarsee Oromo first kan jedhu jedhee hundaaf akka kakaan kan nu godhe obboleessa keenya Jawar Mohammed akkasumas Oromo first kan immoo afaaniin jechuu qofa odoon ta'in projektii adda addaatti jijjiiramee borutti wanna mul'atu akka tishoon jechaa ture actioniidha wanna mul'isutti akka jijjiiramu kan tattaaffii guddaa gochaa jiran Jawar qofa odoon taane haadha manaasaa Arfaasee fi tuuta isaanii hundaa galata guddaa argadhaa jechuun barbaada. Kanumaan egaa yeroon har'a as dhufee ganama duratti dhufee sagantaa baasan sagantaa kana yeroo argu baay'een gammade. Maaliif beektu Jawar dura na oolchan. Jawar erga haasa'ee booda haasa'uun maal tafaqa maal haasa'a. Jalan baane gammachuun kiyya baay'een turre tiishoo yeroo haasa'u arguun kiyya yeroo duraati innis sanuma ta'e egaa anis hamma danda'u nan yaala jechuudha. Ani kanan irratti qophaa'ee har'a haasaa xiqqoo isin gochuu barbaadu barbaachisummaa miidiyaa Oromooti. Miidiyaan Oromoo yeroo jedhu projektii Oromo first keessaa tokkichi miidiyaa Oromoo jabaa ijaaruudha. Haasaa kiyya waa sadiittan gabaabsa jechuudha. Tokko haala miidiyaa Oromoo amma irra jiru haala maalirra jira miidiyaan Oromoo barbaachisummaa isaa ammami. Isaaraan darbee immoo projektiin amma nuyi qabnu kun Oromoo Miidiyaa Neetworkiin maalirra jira maaltu hojjetamaa jira mul'anni isaa maal fakkaataa kan jedhutti darbaa. Dhumarratti immoo hirmaannaan keenya hirmaannaan hunda keenya hirmaannaan hawaasa Oromoo kan biyya alaas kan biyyas jiru maal fakkaachuu danda'a kan jedhu irratti haasa'a jechuudha. Egaan haalli miidiyaa Oromoo yeroo ammaa kana maalirra jira yoo jenne isa biyya keessa jiru hoolaallee dhugaadha maqaa Oromootiin miidiyaan dhihaataa jiru jira Oromoo TV raadiyoo Oromiyaa jedhee haala adda addaan kan dhihaatu jira. Kan irratti hojjetanis ijoolleedhuma Oromoo ta'anii gaazexeessonni sun Oromoo ta'anii odoo jiranuu garuu miidiyaan sun kan inni tajaajilu uummata Oromoo odoon taane faayidaa fi dantaa mootummaa biyyattii yookaan immoo warra uummata keenya cunqursuu irratti kan hundaa'e waan ta'eef miidiyaan sun dhuguma dantaa Oromootiif hojjeta jechuun waan ulfaatuuf jireenyi isaa gaaffii keessa nama galchaa jechuudha. Lammata immoo warra biyya alaa jiru yoo ilaalle miidiyaalee biyya alaa asas ta'ee iddoodhuma hunda Oromiyaadhaan ala jiran yoo ilaalle baay'inaan kan jiran reediyoodha, internet reediyoo, weebsaayitii adda addaati. Egaa miidiyaaleen kun faffaca'anii jiranii namootuma dhuunfaa hawwii miidiyaa Oromoo dhaabuu qaban tumsa gaarii duuban qabanii yookaan hojii biraa hojjechaa paartaayimiidhaan kaffaltii malee kan hojjetamu. Darbees miidiyaan sun asuma nu biratti hafa malee uummata keenya bira gahaan jiru bilaakii waan godhaniif uummatni argu. Warri as jirrus immoo waan baay'ataniif reediyoo 10 oltu jira interneetirra kam laallee kam dhiisnaa kan jedhu. Kanaaf faffaca'ee fi humna waan hin qabneef miidiyaa baay'ina uummata keenyatiin wal madaaluu qabna jechuudhaaf baay'ee ulfaataa jechuudha. Egaa kana ta'e barbaachisummaa isaatti in amannaa kan jedhutti dabarra. Miidiyaa hin barbaannaa maaliif nu barbaachisa miidiyaan hoo jenne tokkoffaa seenaa Oromoo keessatti yeroo miidiyaan jalqabu deebinee ilaaluun nurra jiraachuu mala. Yeroo duriitti yeroo Oromiffa miidiyaa irratti dhiyeessuu miti Oromiffaan haasa'uun yeroo akka yakkaa ta'ee sanatti miidiyaan sagaleen Oromoo reediyoo Hoseene akka waan reediyoo cabsuutti yeroo laallamu sanitti abbootii fi haadholiin keenya qabsaa'anii dhiiga isaaniitti dhangalaasanii hamma danda'ame hamma ta'es ta'u biyya keessatti raadiyoon dura akka jalqabamu godhaniiru. Dhiyeenya kana abbaa tokko wajjin manguddoo tokko wajjin diisitti haasa'aa turre waama miidiyaa kana akka carraa seenaa guddaa natti himan manguddoon kun maallaan jedhanii
Oromiyaa bahaarra dhufanii gara Harargee jechuudha. Yeroo sanitti isaan aadaa fi tuurizimii Harargee keessa hojjechaa turan dur jechuudha. Raadiyoo Oromoo Harargeetti banuu barbaadan hin gaafatan jechuudha. Raadiyoo isa beeknu san akkatti jalqabame yeroo natti himan seenaa isaa ijibbaata godhanii akka eeyyamamuuf baay'uma itti deddeebi'anii gaafannaani heeyyamaniif jechuudha. Raadiyoo kana banadhaa garuu yeroo barattan jedhanii nugusarraa dhufeef jechuudha xalayaan. Yeroo bantan raadiyoo Oromoo odoon taane maqaasaa raadiyoo maqaa jarri ittiin nu waamu jaallatu san jedhaatii banadhaa jedhaniin jechuudha. Achi maanguddoon kun nan cinqamee jedhan dhiisutti akka ijibbaata guddaa godhame dhiisnaan jarri sin gammadaa kana booda akkamitti deebinee immoo gaafanna kan jedhu. Banuutti maqaa kamiin dhumarratti jedhan nan murteessee jedhan akkamiin murteessitaniin jedheen. Raadiyoo Oromoo jedhee man banaa gaaf tokko darbuuti gaaf tokko qilleensarra haa oolutu sagantaan sun san booda haa cufan san booda na ajjeesaniin jedhee jedhan. Akkasiin banan. Kun egaa aarsaa uummanni keenya dur abbootiin keenya kaffalan agarsiisa barbaachisummaa isaa barasan beekanii nu har'a wal gaafachuun nurra hin jiraatu jechaadha. Aarsaa isaan kaffalsaniin yeroo walitti ilaallu keenya ta'anii makeekii nyaachuudhaan yoo ta'e. Lammata irratti barbaachisuma miidiyaa amma sun irra deebi'u jechuu barbaade barreeffamni asitti arginu kun Oromoo Firstiin kun bu'aa miidiyaa miti. Jawar Mohammed Adamoo asiif achi jedhee daqiiqa 30 san Aljazeera irraa isaanis nu tolanii daqiiqa 30 san nu kennanii Oromoon sadii Dr. Fidoo Jawaarii fi Mohammed bahanii Oromoon nama badaadhaan jenne abaluu nama badaadhaan jenne waama Oromoo waan jiru haala qabatamaa biyyi keenya fi uummanni keenya jiru waan dubbataniif Habashaan hin wacee Oromoon immoo hin kaka'e. Kuni bu'aa miidiyaati jechuudha. Egaan daqiiqa 30 gana kana fide maaliif nu eenyu gadi jirra? Maaf sa'a 30tti guddisnu? Maaf waggaa 130tti guddisnu? Maaliif? Kanaaf barbaachisummaa isaa ammas gaaffii fi deebii keessan galu barri bara odeeffannooti bara teeknooloojiiti ollaan bara jiraatu odoon taane warra miidiyaa irra jiru irra argina hundi keenya. Har'a kilikii tokko waan addunyaan kun irra oolte bultu arguu dandeenya. Kanaafuu barbaachisummaa isaa isinitti baay'isuun barbaadu it's obvious. Projektiin amma Oromoo First keessatti qabamee jiru tokko keessaa miidiyaa jabaa miidiyaa uummata Oromoo bal'aa kana aadaa isaa, seenaa isaa, akkaataa oolmaa bultii isaa, siyaasa isaa fi waltajjii ta'u dhaabuun projektii isa guddaa qabatamee jirudha jechuudha. Egaa projektiin kun kan eenyuti kan uummataati. Eenyutu hojjetaa uummatatu hojjeta. Uummatarraa uummataaf jechuudha. Akkamitti yoo jedhame odeeffannoo kaaba kibbaa bahaa lixaa giddu galeessaa walitti qabuun deebisanii uummata biraan gahuu irratti. Odeeffannoon kun dirqama oduu qofa ta'uu hin danda'u. Yeroo darbee Dr. Gammachuun panel discussions Oromoo TV wajjin godhan irratti yoo laaltanii jiraattan warri gaafataa jiru immoo warruma nu keessa jiru kana keessa faadha. Gaafin gaazexeessaa ta'anii gaafin waa biraa ta'anii gaaffii tokko gaafatamanii turan Dr. Gammachuun keessumattuu amma Oromoon wal qoqqoodu jiru kana kutaadhaan naannoodhaan kana irratti yeroo dubbatan waa guddaa jedhanii turan. Kuni waa haaraa miti waa badaas miti jedhe. Maaliif jennaan uummati Oromoo biyyatti waliin beeku faffageenya waan jiruuf aadaa akkaataa Oromoon Booranaa dubbiitti ilaalu Oromoo kibba jiru wallaaluu danda'a. Kun immoo rakkina hin qabu. As dhufee wajjin jiraachuu jalqabe asitti wal bare uummati kuni kanaaf wal barumsa san keessa garaa wal hanqachuun hin hafu eessanuuma waliin gahu maaliif uummata tokko dhiiga tokko qaba. Kana steejii tokko uumuudhaaf waltajjii akkamii barbaachisaa miidiyaa barbaachisa. Miidiyaan kun kan uummanni Oromoo eessayis dhufe amantii kamuu kan hordofu umurii kam keessa kan jiru profeshinii kam keessa kan jiru kan keessatti of arguu danda'u abbaa qabeenyaan itti ta'uu danda'u. Miidiyaan kun kiyya anis of keessatti of argaa abalus keessatti argaa jedhee kan wal baru Oromoon lixaa akkamiin shubbisa. Fakkeenyaaf biyyatti hamame nama baadiyyaa jiru tokko yaada. Baadiyyaa keessa namni jiru Jimma jira haa jennu
sirba naannoo Oromiyaa biraa yeroo dhaga'u sagaleedhuma isaa dhagaa malee fakkeenyaaf akka itti shubbisan hin beeku reediyoo irratti yoo dhagaye. Kanaaf kana Oromoo wal barsiisuudhaaf aadaa bal'aa qabnu kana uummata bal'aa qabnu kana isteejii tokko irratti arguudhaaf miidiyaa jabaa nu barbaachisaa. Kanarratti immoo hundi keenya qooda fudhannee hojjechuu qabna jechuudha. Kan biraa mul'ati Oromoo miidiyaa neetworkii amma irratti hojjechaa jirruu fi piroojeektii guddaa goonee qabnu kana keessa tokkichi immoo sagaleen uummata Oromoo keessatti qofa hafuun qabu. Ammas fakkeenyi kiyya Oromoo Firstii ta'a. Kun waa'ee mirga keenya haasa'an jiru. It's not just fair. Isaanimaaf gadhiisnee isaanumaan maladhaa jechuun yeroo ta'uu dide dur amman beekutti yeroo jaarsummaa ta'an abbootiin yeroo dubbiin hiikamuu diddee irra turan mari'adheen dhufa jedhanii galan. Eenyuun mari'ata girgiddaamu haadha manaa mari'ataa jechuudha. Kanaaf qooda mana dhufanii ganaa mari'atan wajjumaan jaarsummaa baanu. Dhimmi biyya keenya, dhimmi Oromiyaa, dhimmi hawaasa keenya kan biyya alaa jiru kun nus nu laallataa adda dureedhaan itti hirmaachuu qabnaa jechuudha. Daa'iman ta'in haadha oduun ta'in dubartii hundi keenya nu laallataa, hundi keenya itti hirmaachuu qabnaa nu laallata jennee isaan yeroo walgahii dhaqne ifa mana of galchaa warra dhiiraa isaan amma nuun jedhan itti eegne odoon ta'in 10 isaanii haasaanii 11ffaa irratti nu haasa'uu odoon taane nu jalqabuu qabna. Nu jalqabuu qabna. Waa'ee kootaa miti dubbiin. Kanaaf keessattuu immoo miidiyaan dubartii malee bareedus waan hin dandeenyeef dandeetti qabdanii irratti hirmaadha jechuu barbaada. Dhumarratti haasaa kiyya xumuraan jira. Wanni jechuu barbaadu karaa miidiyaa Oromoo jabaa paan Oromoo miidiyaa kana hundeessuu irratti ergaa tokkichi kan hin qabu. Miidiyaan kun haa hundaa'u yeroo jennu miidiyaa instituushinii ta'uu qaba. Kan namarratti hundaa'e ta'uu hin qabu jechuudha. Har'aaf namni murtaa'e jalqabuu qabaa eeyyeen. Haa ta'u immoo jarreen sun gaafa miidiyaadha miti gadi namatti bahaa nama kaaniin gammachiisaa kaama aarsuu danda'a sagantaan. Gaafa abbaan tokko waa tokko balleesse miidiyaa san odoon ta'in abbaa san balaaleffachuun nurra jiraata. Ija keenya namarratti odoon ta'in instituushinii kanarratti goonee itti abboomnee tumsuun nurra jiraata kan jedhu ergaan kiyya. Kanarraa kanaaf Jawar jalaa yeroo fixu of galchaa ammas galatooma. Ayyee obboleettiin teenya Tigist gammee Oromoo taatee nurraa dhalachuu Oromoo ta'uu isii baay'ee itti boonaa itti gammadaa irraa gammadaa harka guddaa dhiyaafi. Ammootu anillee abbaa dubartiiti. Ijoollee dubartii qabaa. Dubartiin akka Tigistii 60 miliyoonan as bahuu qabdi. Horuu qabna, guddisuu qabna, asiin gaachuu qabna. I hope role model taati jedheetiin yaadaa jechuudha. Waa isiin jettee irra deebi'uun barbaadu hubattaniirtan sirriitti. Gabaabinuma wanti isiin jette miidiyaa faca'e. Shumburaan ogogee hoohaman hin faca'ami walitti hin qabdu akka fooyyee walitti hin qabdu. Oromoo miidiyaan keenya yeroo ammaa kana waa akkas ta'e fakkaata. Shumburaa goge san fakkaata. Kan walitti adda faca'e kana waal ta'e tokko akka nu barbaachisu lafa keettee jechuudha. Kan biraa miidiyaan Oromoo barbaachisu saba kana gitu barbaachisaa jechuudha. Kan saba kana fakkaatu, saba guddaa kana fakkaatu akka nu barbaachisu lafa keettee jechuudha. Kun kana amma ammoo gara waltajjiitti kawaama obboleessa keenya Jawar Mohammed. Jawar Mohammed waa guddaa irratti duulame. Jawar Mohammed nuuf Oromoo, he's a critical thinker. Nama xiinxaluu danda'u. He's a political analyst. Kana ka argate, he's educated by education, by knowledge, know-how, experience. Abashaan iyyaa oolte. Waa irraa fuutu irraa dhidhif takka illee jiru. He is still political thinker, analyst in Oromo blood. Kanaaf ammallee itti gammannaa irraa fuudhuu hin dandeettu obboleessi keenya is a political analyst. Jawar Mohammed gara na kootu waltajjii abba.
akkam ooltan ijoolleen nu jalaa fixa jettee na dura deemtee waan an dubbadhu na jalaa fixxe mee homa haftee hambaa waliin qaqqabee isinit deebi'a dura darsoo uummanni Poortilaandii nu kabajanii nu yaamuu keessaniif hedduu ulfaadhaa keessattuu waldaan Oromoo Poortilaandii jirtan yeroo gabaabaa keessatti waan kana walitti qopheessitanii nama dila kana cinaa harreen cinaa xayyaaran cinaa immoo lafarra harkiftanii fiduu keessanii ulfaadhaa isiniin jedha. Tuni magaalaa 14ffaa moo 15ffaa eegarra deemuu eegallee wanni hedduu na gammachiisu keessa walga'ii amma dura turan irraa hedduun abbootiin ta'en manguddoon haawwanni baay'inaan bayanii mul'achuu isaaniiti. Asitti immoo warra ani kitaabarraa seenan beekaa turetu fa'a jira. Obbo Angaa'u dhugumaa nama maccaatu nama keessatti hirmaataa turani. Seenaa isaanii qofa beekaa. Ammallee rabbi umrii isin haa dheeressu garuu waan jirtanuun seene jechu. Nama seenaa dalageenu nama nu godhe argachuun waan guddaa Obbo Angaa'u mee yeroo tokko ol ka'aati harka dhayaaf. Nama Taaddasaa Birruufaa wajjin ture jechu. Galata guddaa ta'a ufaadha. Akkasumas isaan waan beeku malee isin hedduun warra seenaa dalaydan as jiraachuu keessaniif hedduun gammada. Umrii teessan ammallee irraan nuuf haa dabaluun ja'a. Manguddoo qofaa mi'as ka jiru ijoollee abbootiin isaanii qabsoo kana keessatti Oromoof jecha belbalanii akka dungootti gubatanii dhumantu as keessa jira. Kana keessaa nama lama kan hin beeku jira. Kan hin beekne illee hedduu. Tokko Moosisaa Lammeessaa Boruuti. Moosisaan Lammeessaa Boruu yoo beektan nama qabsoo Oromootiif falmatee qabsoo Oromootiif jecha alagaan har'a arrabaa nutti fiidu sun gaafas qawwee harkaa qabdi. Qawwee saniin ibdatanii nyaatte jechuudha. Baga hambaan irraa sun nu hafte ijjis baddu bakkeen ijaan baddu jedhanii baga irraa nu hafte as geette namni kun ammallee nama wajjin qabsoo kana keessa jiru jechuudha. Namni lammataa Moosisaa hunnooti Moosisaa laale. Kai hambaadhaa kai. Ilma Lammeessaa Boruuti. Isa biraa isa qofaa miti. Nama biraati jira maqaa isaa yoo dhageettan hin rifatina. Ilma bara gidiraa keessa gidiraan Oromoo irra geettu san gidiraa sana irraa buqqaasedhee abbaan isaa falmate. Nu jecha odoo falmatuu diinni nu harkaa nyaatte. Gidiraa Argaa'u Dinqaattu jira jechuudha. Argaa'u Dinqaa nama warra abaa'oo dhaabee falmaa san keessatti of falmatuu alagaan nyaatte jechuudha. Gidiraa ol ka'i. Gidiraa rabbi nurraa baasu. Gidiraan abbaan kiyya seenaa dalagee seenaa saniin hin bobboonaa ta'a jedhee hin teenne yeroo ammaatti koree Oromoo Farstii tana qindeessitu keessatti nama koree san koree hojii raawwachiiftuu keessatti hirmaataa jiru har'allee eeganu dhufne hunda hirriba takkallee rafnee jechuudha. Gidiralleen qabsoo itti fufaa qabsoon ta'e natuun qabsoo dhalootaa dhaloota dabartu ta'uu isii kanaan agartan. Abbaa jeesanii ilman kolaasan ilma onnee itti horaa jiran jechuu jarri kanan weekaa. Isin warri Poortilaandii kun immoo gudii qabdan jedhan eega dhufne wanni dhageenye ijoollee lamaan tana seenaallee nurraa nafin jettanii ijoollee dudduraa babbareedduu itti kennitanii asitti harkiftanii asitti galchitan jedhanii lachuu asitti galanii. Akkanaa yoo itti fuftanii warra Minisootaa saalfachiisuu eddan jechuu qeerroo Oromoo guuruun. Anilleen kana dhaga'ee sodaadhee barnoota irraa naan bisan jedhee tiyya fidadhee dhufe. Awaan kana jedhu beeyteetiin dheessitee baatee harfaasee gammadaa jedhaniin wal baradhaa. Mana galu isiin hin mari'adhu yoo mari'adhe waan gaariin dalayne naan jette yeroo mara. Nu Oromoo jechuu kan ammoo itti qofa dhalannee osoo hin ta'in dhalootaan nurraa mulqame jechuu odoo jiru hin jiru nurraa mulqamee ture jechuu. Odoo jiru hin jirru immoo falmannee deeffannee Oromummaa teenya kan isaan maqaa biraatiin deebisan san ol calaqqisiifannee. Biyya teenya deeffannee ijaarranne jechuudha. Falmannee namoota narrafee maqaa dhadha'e ka wareegaman san ka arralee nu keessa jiran kanatu asiin ga'e. Yoo gaafiin sun dhuftu anaaf gaafii dubbii ho'aa uumtullee natti hin fakkaanne. Garuu jara Habashaa kun isaan iyyuun baay'ee na ajaa'ibsiise. Kanaaf akkuma obboleessi kiyya jee ani xiinxalaa siyaasaatii gattaa'ee hoggaan xiinxalatti gattaa'u jarattiin tuni ka dheengadda akka hin jiraanii ofirraa gabbuufne
kamuka itti cirree harka kennisiifne akka nu kabajanii fi maqaa kennas nu beekan goone maaliif as dhufan ka jedhu waggaa laallu isaan laaluu osoo hin ta'in of laalutti hin seene jechuudha. Kunis maali? Biyya tuffatanii harreen garmaaman jedhanii. Wanni waadhaan harreen garmaamtee maqama kennarree nurraa mulquu barbaadduuf nu tuffatte ta'uu hin arge jechuudha. Maa nu tuffatan waggaa jennu tokko nu wal qoqqoode qilleensa of keessa naqne. Lama humna teenya laaffatee hin darroomne jechuudha. Nama darraa immoo jeedalilleen hilleettilleen itti tattaafatti jechuudha. Kanaaf warra Habashaa qofa osoo hin ta'in namoonni ollaa keenya jiranii fi wajjin jiraatan hedduun zaman asaanaa kana gama Wallaggaatiin haa taatu, gama Harargeetiin haa taatu, gama Arsiitiin haa taatu qottee uummata keenyarra gayaa jiru quba qabdan. Kun hundi ka fide laaffachuu keenyarraayi. Akkuma beektan waggoota 3 afran dabre kana akka dubbataa Oromootiin achi uummata kaaniif dubbachaa ture. Kanaaf yoon Habashaan mataa keessa dhoofteef duuba garagalu uummanni jiraachuu dhabuun argee jechuudha. Jarrilleen na duuba qullaa ta'uu isaa arguan jechuudha. Kanaaf amma ga'eemee jira Habashaa kanatti illee naasa'u Oromootiin jettiin haasa'aa jeetiin as deebi'e jechuudha. Wanni haasofnu immoo haasa'uu qofa osoo hin ta'in wanni nu tuffataniif hin laaffanne. Kanaaf jarri akka nu kabaju godhuuf uummata kabajame ta'uu qabna jechuudha. Uummata kabajame ta'uuf uummata humna qabu ta'uu qabna. Kanaaf Oromoo humneessuu qabna jennee sochoona. Material assistance yookiin immoo deeggarsa leecalloo godhuu dandeenya. Kalammataa advocacy hoggaa jennu sagalee uummata keenya kaachuu qaanfame roorroo uummata keenya irra geechuu saamina uummata keenya irra ga'u ummannummaan achi jiru akka wal dhaga'u godhuu irratti advocacy'n barbaachisaadha. Kala sadaffaa diplomacy. Yeroon addunyaan tuni sirna biyyootaatiin walii hidhamtee jirti jechuudha. Kana keessatti saboonni biyya hin qabne saboonni biyyi isaanii irraa saamame akka Oromoo kuni sagaleen isaanii hin dhagayamu. Sagaleen isaanii akka biyya ta'anii sagaleen isaanii dhagayamutti numa warra as jiru kanatu dantaan Oromoo maali? Oromoon maali? Garam deemuu barbaada? Eessa jira ka ja'u san mootummoota gurguddoo addunyaa tana funyaan qabanii deemanii hubachiisu dantaan teennaaf ta'e isaanii ta'ulitti buutu osoo hin taane ta'uliin suduu dandeemuu dandeessu ta'uu agarsiisu humna jabaa akka qabnuu fi warra biyya saamurra nuti warra biyya jaaree nagaya buusuu danda'u ta'uu keenya agarsiisuu danda'uu qabna. Hojiin hagammaa hojjetamaa ture bifa jaarmeyoota siyaasaatiin hojjetamaa ture. Haa ta'u immoo waggaa jaarmeyoonni siyaasaa bakka bakkatti baqaqan wanni faranjitti humnus akkasumatti addaan faca'ee kan wal sakaaluu fi wal faalleessu ta'aa deemuun kun rakkoo waan uumeef ammarraa eegallee manguddoota teenna haa taatu ijoollee asitti dhalattee guddattee haa taatu diplomaasiin keenya bifa dantaa sabaat irratti fuulleffateen bifa namni wal dhaga'uun magaalota gurguddoo jiran irratti nama keenya jaarree deemsisuun barbaachisa. Ka sadaffaa beekumsa maddisiisu knowledge production and dissemination. Agartee waa'ee Oromoo amma reefu akka Tigistii fi Tishoolleen jedhanitti waa'ee Oromoo addunyaan hin beektu akka hin beekame haguuganitti ta'an. Waa'ee Oromoo kana beeksisuuf hayyoonni Oromoo baay'ee carraaqan. Waa hedduullee godhan. Haguma amma addunyaan beektu kanallee isaanii godhe. Haala amma jirruun garuu beekumsi kaleessa madde qofti gahaa miti. Beekumsi waa'ee Oromoo jiru diiteeliinsaa yeroo yerootti saffisaan bal'inaan dabaluu qaba. Qulqullina yookiin immoo kwaalitiin isaallee dabaluu qaba jechuudha. Keessattuu warri kaa'imman taatan warri afaan Ingiliziitiin akka gaarii barreessuu dandeettan warri sooshaal saayinsii barachuu hin qabdu. Injiinar ta'uu dandeessa, faarmaasistii ta'uu dandeessa. Waa'ee Oromoo barreessuu yoo dadhabdan immoo afaan akka tishoo saniin waraabdanii yuutuubii irra godhuun alagaan akka nuu beektu namni kennallee akka nuu beeku gargaara jechuudha. Ka afuraffaa sani. Ka shanaffaa miidiyaa waan amma reeftu kis jette kana. Information is power yeroo ammaa kanatti. Duri information one way ture. Mootummaan gubbarra taa'a. Mootummaa fi tujjaarotatu miidiyaa control godhee achirraa waan uummanni dhaga'uu barbaadu waan dantaa isaanii deemsu qofa deeman. Yeroo ammaatti akkasii miti. Social meediyaan kun uumamuunsaa broadcast gochuuf mootummoonni qofti humna dhabuunii fi korporeeshinoonni itti seenuun kun miidiyaan akka jabaatu godhee jira. Haa ta'u immoo uummata Oromoo ka biyya jiru san alagaan akka malee ukkaamsitee waan jirtuuf nu gama social meediyaatiin isaa taatu amma immoo akka itti deemaa jirru kanaan odeeffannoon Oromoo alagaa bira akka Oromoo birallee akka keessa yaa'uun uummanni Oromoo kun akka quba wal qabaatu gama miidiyaatiin jabaatanii hojjechuun hedduu barbaachisa. Yeroo ammaatti duula amma godhaa jirru kanarraa sanuma durallee eegalee pirojektoota amma jajjannu kana hojiirra oolchuuf keessattuu nama keenya biyya alaa jiru kana jaarree hojiitti akka bobbaafnuuf projektii tokko lama baafnee socho'aa jirra. Tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ka jenneen kana. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kun biraanchii lama qabaachuu deema yookiin immoo birkiilee lama qabaachuudha ta'a.
Tokko miidiyaa waggaa jennu televiziyoonaa fi raadiyoo ka dantaa Oromoo irratti hundaa'e Oromoo keessatti nagaa fi badhaadhinni wal kabajaan akka jabaatu alagaa Oromoo immoo onneef garaansaa akka na'u akka laaffatu ka hojjetu jaaruu irratti fuulleffata tokko. Kan lammataa think tankii yookiin immoo research and development irratti waan amma reefu jenne kana irratti miidiyaan kunu waan uummatatti dhageessisan bifa haqa irratti dhugaa irratti waan Oromoo fayyadamu irratti akka dhihaatuuf akkasumas immoo Oromoon tun bakka jirtu kana hundatti beekumsaa fi teknooloojii baraatiin jabaataa akka deemtuuf think tankii of keessaa qabaachuudhaaf ta'a. Ka think tankii moggatti dhiifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kuni akkuma reefu tigisteeddutti akka tuttuiteetti yeroo dheeraadhaaf irratti hojjechaa turre gruppii adda addaatti irratti hojjetaa jira. Gruppii warra injiinarootaa jira akka teeknika hojjetaa jiru warra joornaalistoota tokko injiinarri hunoo kana warri joornaalistoota tigiste fa'a ijoolleen hedduu jira jechuun kanarratti hojjetaa jirtu. Yoo jabaannee ka itti deemnu taate yeroo gabaabaa keessatti miidiyaa isin boonsisu miidiyaa CNN fi Al Jazeera cuftanii guyyaa guutuu laaluu teessan dalaguuf hawwii guddaa qabna marxifannee kaanerra jechuudha. Miidiyaan kuni publicly owned ta'a kunis qabeenya keessan ta'a jechuudha. Qabeenya keessan ta'a waggaa jennu arraba kiyya takka waadaa kiyyan fudhatina mootummaa Ameerikaa biratti keessan ta'uu isaa galmeessisnee jirra. Mootummaa akka non profitiitti sumuuniin seentuu fi sumuuniin baatu eessan seentee eessan baatee nu qofaa miti isin qofaa miti mootummaan Ameerikaa illee to'achuu ka taa'u wanni achirra ba'u waan ummata jaaruu waan ummata jabeessa ta'uu isaa mirkaneessuuf immoo akka nu to'atuuf uf to'achuu bira dabarree immoo mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan birallee akka nu to'atuuf FCC biraa laayisensii baafannee jirra. FCC biraa akkasumas yeroo mara kiisha keessan duwwisuun gahaa miti warra tujjaarota Poortlaand jiran kanarraa xiqqoo waa buufachuu fi LCC dhaabnee jirra. Profit segmentii profitii yookiin immoo katerfii buufachuu danda'u warri kadhannee dide gurgurannee irraa fuudhuuf hayyama daldalaallee baafannee jirra jechuudha. Hayyama sadi qabna. Nan profitiidha qabna. LCC yookiin immoo kana gadaa qabna. Akkasumas qilleensa kana keessatti hafuurri deemaa jiru hafuura nagaa ta'uu isaa mirkaneessuuf FCC irraa baafannee socho'aa jirra. Kana godhuuf maallaqa humna namaa bilaashitti arganne. Ijoolleen injiinaroota, ijoolleen looyeroota, ijoolleen hedduun humna isaanii bilaashitti nuu kennanii maallaqaan kashallagamuu hin dandeenye guddaa godhan. Ijoolleen gaafa waan kana eegallu nu humna hin kennina. Humni keenya garuu booda maallaqaan jabaachuu qabaa. Teknooloojii meeshaa isaa bituu qabdaa jedhan. Kana gaa isin humna teessanii godha. Ka maallaqa natu dhaqee Oromoo tanarraa jaakkete jala afee kadhataa jedheen. Kadhadhellee hongangalle Oromoon ammallee haa hortu Oromoon ammallee haa guddattu hanga ammaarraatti doolaara 300 nu argamsiisee jira jechuudha. Miidiyaa kana eegaluuf seed funding 500 barbaanna. 500 san keessa karaa walakkaa dabarre moo dabarre arra xiqqoo achi nu siisaa gaa Finfinnellee galuu baanu Bishooftu bulla. Waanuma waraabuu hedduu galatooma miidiyaa kana gargaara. Miidiyaa kana wanni ijaarruuf sababa miidiyaa ta'e qofaaf miti. Waan takka kan inni eedaman guddootti himeen isinitti hima. Miidiyaa kana wanni ijaarruuf dhugaa sagaleen keenya akka dhagahamuuf. Wanni miidiyaa fudhannee irra sochooneef Oromoon taajetti waggaa ol geettu. Bakka ol geettu hundatti obbo wanni Oromoon eegalte bakka hin geettu. Oromoon bu'aan qabdu waliin jetti. Miidiyaa kana itti marxifannee halkanii guyyaa wanni dalagaa jirruuf Oromoon waan takka eegaltee fiixaan akka baaftu itti mirkaneessuu barbaanna. Oromoon immoo wal